Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa arra guyyaan qaammee lama bara 2016 guyyaan kun kan moggaafame guyyaa haaromsaa yookaan riiformii jedhameeti. Dhimma kana ilaalchisee waa'ila kolalisee siisaa wajjin mari'achuuf istuudiyootti argamneerraa agadhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Egaa lalisee guyyaa haaromsaa jedhamee moggaafameera qaammee lama bara 2016 asirratti akka nu jalqabdu nan fedha. Tole galatoomii egaa guyyaan har'a qaammee lama bara 2016 ji'a 13ffaadha. Ji'ni kun akka biyya keenyatti ji'a dhumaa kan bara 2016ti. Bara 2016 xumuree bara 2017tti galuudhaaf guyyaa qaammee lama irratti argamna. Guyyaa qaammee lama kana immoo haaromsa jedhaniiti kan moggaafame. Haaromsa jechuun gaa jalqabuma namoonni bara moofaa bara keessa turan sanitti wantoota garaagaraa hojjechuu danda'u. Haaromsi kun ofumarraa kaa jalqaba yaada ofirraa kaa waan ta'eef jalqaba yaada ofii haaressanii bara 2017 yookiin bara haaraa kana simachuudhaaf of qopheessuudha. Akkasumas haaromsi kun iddoolee waajjiraalee mana hojii garaagaraa keessatti barbaachisa. Wantoota tanaan dura ta'an wantoota hojjetamaa turan keessatti of ilaaluudhaan haaromsa kana keessatti of ilaaluudhaan bara 2017tti bara haaraa kanatti hafuura haaraadhaan ce'uudhaaf jechuudha. Baay'ee galatoomii lalisee haaromsa jechuun waan duraan ture tokko sirreessanii fooyyessanii gara fuulduraatti itti deemuu jechuudha. Haaromsa jechuun wanta haala gaariitti hin turre tokko yookaan immoo waan haala mijataa barbaadu tokko mijeessanii fooyyessanii haala fayyadaminsaaf tolutti dhiyeessuu jechuudha. Haaromsi jechuun haaromsi maali kan jedhu irratti agas erga jennee maaltu haaroma kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a. Haaromsa yaada jettee turte yaada dogoggoraa kaleessa ture fooyyessanii yaada gaariitti jijjiiranii bara 2017tti haala itti deemuu danda'an irratti ta'uu danda'a jechuudha. Haaromsa hojii ilaalchisee namni kamuu dhaabni kamuu dhaabbanni kamuu haaromsa hojii ni geggeessa. Bakka bakkatti yeroo irraa yerootti haaromsa hojii ni geggeessa. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee yoo fudhatte waggaa 2 waggaa 3 dura magaalaan Finfinnee bifa amma qabdu kana hin fakkaattu haaromsa hojii godhanii sababa isaatiin immoo wantoonni adda addaa jijjiiramanii haaromanii magaalattiin yeroo har'aa magaalaa guddittii Afrikaa magaalaa addunyaa keessatti beekamtu taate argamtee jirti. Kun haaromsa hojiitti taasifame jechaadha. Haaromsa kaayyoo akkamiin ibsita? Haaromsa kaayyoo kaleessaa kan keerraa qabde fuulduratti haaromsa kaayyoo godhee maal jijjiiramu maal fiduun qaba kan jedhu irratti isti yaada kee nan barbaada. Tole egaa haaromsa kaayyoo jechuun namni kamiyyuu mul'ata qaba, kaayyoo mataasaa qaba. Yeroo hojjetu namni kamuu wanna hojjetu keessatti of ilaala. Gara fuulduraatti immoo kaayyoo hojii isaasan akkamitti fooyyessa kan jedhu gara fuulduraatti kan keessatti of ilaalu ta'a. Haaromsa kaayyoo jechuun isa kan. Baay'ee namatti tola. Haaromsa kaayyoo irratti erga kana jenne anillee bara 2016tti dogoggoroota jiran kaayyoo tokko kan eegalee ture jiru turani. Kan inni eegalee jiru sun dogoggora waan tokkootiin ani mijanne turaniiru. Fuulduratti immoo kaayyoo sana sirreessee fooyyessee gara fuulduraatti haalli itti deemu in jiraata. Akka kaayyoo nama dhuunfaatti kanan sitti muu barbaadaa jechuudha. Riiformii yookaan kaayyoon eessatti barbaachisa kan jedhu irratti immoo kaayyoon nama dhuunfaa irratti ni barbaachisa. Kaayyoon nama dhuunfaa irratti haaromsa ni barbaachisa yookaan riiformiin ni barbaachisa jechuudha. Nama dhuunfaa irratti jalqaba haala jireenya isaa, haala deemsa isaa, haala bulmaa fi oolmaa isaa ilaalchise haaromsi ni barbaachisa jechuudha. Waldaalee gamtaa irratti illee haaromsi ni barbaachisa. Waldaalee gamtaa irratti haaromsa barbaachisu ilaalchise waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas haaromsa biiroo muummee isaatti godhee ture. Har'a hojjettoota isaa faana kanarratti yaada maalii qabdati? Tole galatoomii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu biyyattii kana keessatti hojiilee gurguddaadha hojjechaa kan jiru. Hojiilee isaa keessaa akkasuma daldala misooma wal qabatee hojiilee gurguddaadha hojjechaa kan jiru. Har'a qaammee lama gaafa guyyaa haaromsa labsame kana hordofee biiroo muummeetti hojjettoota muummee wajjin haaromsa gaggeessati kan jiru. Haaromsa kana bukkeetti bara haaraa kana simachuudhaafis akkasumas dhiyeessiiwwan garaagaraa galchuu irrattis ibsa kennee ture. Kana jechuun immoo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gabaa biyyattii tasgabbeessuu irratti kan hojjechaa jiru. Akkuma tanaan dura yeroo ayyaanota garaagaraa Faasikaa yeroo ayyaana Qeellee dhiyeessiiwwan garaagaraa dhiyeessati kan ture. Ammas immoo bifuma kanaan dhiyeessii galchuudhaaf qophii
jalqabaarra kan jiru kanaaf fakkaata jechuudha haalli guyyaa har'aa ture. Baay'ee namatti tola lallisee yaada haala gaariidhaan waan ibsitedha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beeknu har'ammoo biiroo muummeetti marii godhee ture. Marii hojjettoota isaa waliin marii taasisee ture. Mariin taasise irratti immoo qulqullina hojii haala gara fuulduraatti qulqullina hojii fooyyessanii bareechanii itti deemuun danda'amu irratti hojjettoota isaa mariisisee ture. Akkasumas akkuma jettee dhiyeessii irratti wantoota qulqulluu ta'an gatii madaalaa waan gara gabaatti dhiyeessuudhaaf tajaajilamtoota naannoo jiran dhufanii akka itti fayyadaman illee afeeree ture jechuudha. Kanarratti hojjettoonni achi keessa kan faayinaansii irra jiran, an koominikeeshinii irra jiran, an bakka hojii garaagaraa hojii garee garaagaraa irratti hirmaatanii jiran akka of fooyyessanii of haaromsanii bara 2017tti waan fooyyaa waldattiin qabdu sirreessanii gara fuulduraatti itti deeman waldattiin immoo akka gara fuulduraatti bu'aa gaarii akka isheen qabaattu gochuu keessatti shoorri isaanii guddaa waan ta'eef haaromuu qabu kan jedhu irratti kan har'a pirezidaantii waldichaa obbo Sanyii Iddashuu yaada kennan jechuudha. Haaromsa irratti agasoo dubbanne kaleessa waa'ee ce'umsaa mari'annee turree pirezidaantii waldaa keenya obbo Sanyii Iddashuu wajjin har'a immoo waa'ee haaromsaa yookaan riifoormii agas erga jennee waa'ee qaammee bultii 3 guyyaa birmadummaa immoo boor kan mari'annu ta'a jechuudha. Hayyee galatoo. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa haaromsaa ilaalchisee wanta irraaf qopheeffanne kana fakkaata ture sagantaalee caffee miidiyaa biroo waliin turtii gaarii.